taaptaabii fi gartee waan darbitanii soltu darba taaptaabii kana kanallee itti mudda duraan dursa akka banisaatti wantiin isinii ilaamu barbaadu jalqaba gartee sagantaa tana akkaan ani gamanaa fidu kana taasisee fedhii mataa kiyyaa osoo hin tahin shaarmaarkeedha sumaatu na dubbisee kana hawaasa kana dhiifamaan gaafachuu barbaada jennaan inni immoo akka yaada isaatti duraan Oromiyaa State Media irratti gartee akkaan dhiheessee yoo miidiyaatiin dhiifama gaafachuu barbaade ani ammoo lakkii kagartee ati itti balleessite nama dhuunfaatii miti hawaasa guutuudha anilleen akka nama tokkootti akka qaama hawaasa tokkootti mufii guddoon sirraa qaba waan taateef waan inni kophaati yetti dhiifama sii godhu takka ammoo waltajjii cufaa anumaa feetu qoftii wajjin teenyee haasoinee miidiyaa irratti gadhiisu yoo haala sanii kan deemu taate gaafiin hawaasaa gartee hin haftu waan taateef kallattumaaniin ija hawaasaa duratti si dhiheessee hawaasinillee yoo gaafii sirraa qabaate yoo qurrama qabaate wanti nan gaafadhu tabiraa wanti narraa hafe yoo jiraatu taate isaanillee kallattiin haasi gaafatanii jeetiniin gamanatti as fidee haasawoo kana keessa yaadni kiyya tokkollee hin jiru fedhiin tiyya takkallee hin jirtu wantiin ani gaafadhu waan gaafii hawaasni duraan gaafachaa turee fi wantoota gartee inni dheengadda viidiyoolee jiran keessatti dubbatee ture qofa dhaabbadheeti waa gaafadha malee yaada mataa kiyyaa takkallee itti ni ta'u ammallee isaafillee irra qabuun barbaadu isaafillee bobaabanuun barbaadu waa takka isaa fi isin qofa wal garsiisuu dalagaan tiyyaan sanii isin ammoo waan inni gaafadhu irratti yoo wanti hafe jiraatte gaafii tiyyaan alatti gaafii teessan koomentii jedhanii barreessitanii gama boodaa irratti immoo carraa isinii kannee bifa gabaabaa ta'een gartee yoo gaafattanillee bareeda akka yeroo guddoo sunitti fudhanne akka wanta nun jenne taa sadaffaa wantiin sidhaama barbaadu dhimma kanarratti gartee kirikiriidhaa fi wal arrabsuun wal loluun taa akka duraan dabarte lama darra deebitee akka uumamtu hin barbaadu mana kanatti akkasitti hubadhaadha kallattiidhaan itti seennaa jechuu gara gaafii deebisaa keenyaatti. Aye, shaarmaarkeen sirma dhageessaa imma? Sirrittiin dhagee. Okay, bareedaadha ayyee taate. Tole, ayyee duraan dursee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kanneen guutuu addunyaa biyyoota garaagaraa irraa teessanii nu daawwattan hundi keessanuu baga nagayaan dhuftan isiniin jechaa kan irratti argamnu kun TikTok kiyyaa miidiyaadhaa miti. Afaan miidiyaa na bari am sorry warri follow hin godhanillee namoonni haarinoo jiraatan TikTok kana follow godhaadha taap illee akkasuma waan barbaachisu hundaa'u itti muddaan isinii jaa kallattumaan gara gaafilee teenyaatti achi dabarraa jechuudha. Tole shaarmaarkee haasa'u madheen gaddaa seera dhaabbaddeetiin gaafii teenya eegala taan ammoo suutustaan akkasitti itti deemnaa jechuudha. Viidiyoo dheengadda gartee sii fi jaalle Mikaayilii fi hangaatuu dunii wajjin haasawaa turtan mana anneetu keessatti waan takka dubbattee turte hoggaa jaalle Mikaayil sitti dubbatu wanti ati dubbattee turte oromummaa hojiin arkanne malee nasiibaan hin arkanne jetteeti dubbattee turte shaarmaarkee. Gama biraatiin hawaasni keenya bal'aalleen gartee gama kanaan gaafii guddaa kaasaa jiranii shaarmaarkeen gartee Oromoo miti hajuu jira Oromoo hojuu jira gaafii hedduutu haa jira atilleen hojiin arkanne dhalootaan arkanne hin jenne waan kana gartee ifaa bilisatti akka adda baastuuf takkaffaa shaarmaarkee oromummaan hojiinni arkamti takka lammaffaa akkuma hawaasni siin jechaa jiran san ati Oromoo miti. Continue. Dura irratti diinaawol TikTok keetirratti naaf eertee uummata kiyya kan hedduu na jaalatu wajjin waliin na fiduu keetiif guddisee galatoomiin siin jechuu barbaada. Hawaasa kiyya garuu kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa jiru kan hojii kiyya hedduu jaalatu akka ajaa'ibatti muufachiiseetiin jira qalbii cabse waan isaan narraa hin eeyne keessaafuu jechoota safuu afaan Oromoodhaatiin miidiyaadhaan dubbatamee hin beekamne yookaan jecha safuu afaan Oromoodhaa hin ja'amne dubbachuu خيتي نجار بيدين سينجا أني مال جي كان إنسان ديفما غافر بيمبيو غا أكرب بيتلين إنه غا ديفما جي ديفما نما أفقدون ربيني لين نما ديفما نما أفقده ديفما ودا في جيتين أما ناجي شورا تنافو أمة ورمودا بل آخنا جتشن تاني جتشن لفتي نما ننجني تكاوم ريدي
aaraan butamee je'eetiin jira. Uummata Oromoodhaa hedduu takkaan dhiifama gaafachuu barbaade jechuudha. Itti aansee ammas warra Nasihaa Ziyaad qalbiidhaan cabsee jechuun haasawa kiyya keessatti xiqqoo dongoraa uumame awwanni achirratti jechuu barbaade diina yoo likkitti kan caqastan taate gurbaa saahiba kiyyaa Jaal Mikaa'eliidhaan ati ragaa ni qabdaa lakkoo ta'u ani garuu ragaan hin qabaadha kan hin jee ragaan qabaa lakkoo akka taate bulchiinsi dhaqee akka dubbisee ragaan qabaa yoo gabaabduu keessatti oduu gammachiistuun as baanaa yaadni kiyya san ture beeyte. Tanaaf diinaawwan wanni na dubbachuu barbaadu. Deem qabxiilee ammaati kaaste kana suuta suutaan itti deemneeti gartee ifa godhaa deemta. Gaafii irra naa xiyyeeffadhu gaafii reefu san wanti ati maqaa Gaafiin reefu ati na gaafatte kuni Sharmaarkeen Aadam umrii daa'imummarraa jalqabee amata 12 irraa eegalee aartii afaan Oromoo baratee afaan Oromoo barsiisee afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee afaan isaa kan jalqabaa afaan Oromootiin afaan kiyya jalqabaa ani Oromoodha dhibbatti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa wanni beekuu qabu Sharmaarkeen arraas borus Oromoorraa dhalate Oromoof jiraata Oromoof du'a uummanni Oromoo qaba arraas borus Oromootiif jiraata jechuudha diinaawwan. Kanaafuu na dhageeffadhu wanni guddaan beekamuu qabu asirratti haasoo kiyyasan gubbarratti Oromoo hojiin harkan hoggaan hin jiru maal jechuu barbaadeeti namoota gariitti jira ka amma fakkeenyaaf ani Oromoodhaa jechaadha Oromoo miidhus ni jira tokko. Kanaaf ani hojii kiyyaatu Oromummaanaaf kan hojiin ana hojjedhe jechuurraahi. Kanaaf uummanni kiyya akkasin naa beekuu qabaa diinaa ol kiyya kan akkanatti barsiisan. Bakka kanatti gaalaa lama gaafiin ansi gaafadhe irratti illee gartee Oromummaa hojiin harkannee jettee dhugaadha namni tokko kana beek namoonni biraalleen hedduutu jiran namoonni aartii Oromoo keessattis ta'e qabsoo Oromoo keessatti illee wareegama gurguddaa kafalanii qooda gartee hawaasni qabu wajjin qabaachaa jiran hedduutu jira warri dabareelleen hedduutu jira asirratti ammoo gaafiin hawaasaa gaafii jalqaba gartee namni irra deddeebiidhaan kaasaa ture Sharmaarkeen Oromoo miti akkatti gartee Oromoo ta'e ifa nuufaa godhu waan jiru. Laalamma Oromummaan taate diinaawwan gaafii kana miidiyaa shaggoo irratti yoo rabbi jee bal'inaan dubbachuuf waan hin deemuuf jecha bal'inaan ragaa wajjin kanaafuu gaafii kana akkasin naa obsi. Tabiraa na gaafadhu. Gaafiin gaafii hawaasaati yoo kiliir gootillee bareedaatillee nama tuyxee turte. Lakki bal'inaan miidiyaa guddaa irratti dubbachuuf waan hin deemuuf jecha jechuudha. Kan akkasin naa hubadhu diinaawwan. Gaafiin asi gaafachaa jiru gaafii uummataati gaafii daawwattootaati malee gaafii xiyyaa miti. Daawwattoonni ammoo yaada kana yoo deeggaran yoo morman illee koomantii isaanii illee harkaatiin jira. Ati silaawaan kana ifa gootee lakkii ani Oromoodha. Lakkii ani Oromoo miti. Irratti bilbila dhiisa. Yoo akkasitti addaan baaste daawwattootaaf illee bareeda gaafuma hawaasaati waan taateef. Yoo kun hin taane ammoo bira dabarre jechuudha. Garatti aanutti. Shaarroo as deebi'e bilbilan kaasin bilbila cufi. Itin bilbilan ajira khain. Tole dhiifama. Bilbila asirra bu'e. Diinaawwan itti fufi gaafii ta'e. Ayyee. Gaafii amma na gaafattee barsiifimeetiin jiraa miti tanaafuu bal'inatti waan hin ragaa ibsuuf jecha gaafii biraa na gaafadhu. Ayyee taate galatooma tana isiniif hin dhiisa warri daawwattoota keenya warra jala jirtanii dhageeffachaa jirtan hunda keessanuu gaafiin inni lammaffaa waa'ee gartee nasiyaa irratti waa dubbattee turte warree fuxuucas jechuudha. Nasiyaan ulfa garaa qabaachuu ragaa ni qabdaa jaallee jettee viidiyoo irratti waan ati viidiyoo irratti dubbattee siin gaafachaa jira. Ragaa ni qabdaa jaallee itti gaafattee ragaa qabaachuu ulfa lakkuu garaa qabaachuu si ammoo viidiyootu jira tan hogganaa waajjira paartii biraayinaa. Waasan bala geeffadhu ati ragaa ni qabdaahi. Ani immoo ragaan hin qabaan jeeni barka isiin garaa qabdu akka isiin lakkuu garaa qabdu an ragaan qabaa. Ati hoggaan ifi dubbattu ragaadhaan dubbadhu jechumaa fi nan dubbisan kaase jechuudha. Ani immoo achirra dubbadheetiin jira ani akka isiin lakkuu garaa qabdu ani ragaan qabaa. Siigalee an ragaan hin qabaan jee beeyte. Kanaaf akkasiin jeedinaa ol bakka kaanitu irraa muramee akkasii faca'ee magaalaa keessa. Tole ragaan kee maali eeyyee gargaa qabaate? Ragaa akka isiin lakkuu qabdu. Andiin beeka gaadha qubaan qabaa jechuudha. Qaamaanin bira jira. Qaamaanin wal agarree tanaan duraas faayinaansii hulaa dura isaanii dhaabbatu jiru kantiibaa barbaaduudhaaf. Arkee
ol naqee wajjin deemee waajjiroota hunda gaggeessisee kantiibaan hin jiru hoggaan hin jiran ulaa duratti illee waa poolisni gizee isaan dhorku natti himanii poolisicha sana akkamitti dhorkitaanii jarri kun warra ilma lubbuu dhabee je'ee isaan kana akka dhiifama gaafatu hunda godhee mana abbaa gadaas dhaquu qabna jee mana abbaa gadaas illee geessee. Wanti eegamechaa jiru sirriidhaan bakka kanatti gartee wantiin akka addaan baastu barbaade amma kun waan faamilii siitii wajjin wal argitee gartee walitti dhufeenya isin qaban ibsaa jirta kana gama boodaatti illee isin gaafadha. Waa'ee ragaa ulfa lakkuu nuti ragaa qabnaa jechuun kiyya mirkaneeffannee nuti ragaadhaan haasa'u jirra. Ati garuu tu ragaadhaa hin qabduudha. Ati ragaan qabduus ta'e haasa'inidha. Kan hin jechuu barbaadee jirti. Nuti immoo ragaa qabna. Nuti ragaa qabna. Akka isiin ulfa garaa qabdu. Nuti ragaa qabna. Ati immoo ragaan ati qabdu yoo jiraate fidiidhaan kan hin jechuu jiru isaa. Nasiyaa ulfa waggaa lamaa osoo qabdu du'uu isiidha. Ani ragaan hin qabaarraas borus taanaan. Kanaafuu ana akkasi beeniin dubbadha. Yaada keessatti fudhachaa jira shaarmaar kee xiyyaa. Tole uummanni xiyyaas akkasi naa uffatu. Abbalaal miira keessaa isin galini anaasi qofaa wantiin asi gaafa dulleen ifaa just akkuma anaasi qofaatti gartee kan haasoynu. Amma ragaa laal gaafii irratti akkaataan itti gaafatte ragaa ni qabdaa jaallee jetteen viidiyoon ni jirti amma banuu. Akkaataan itti gaafadhee diinaa ol dogongora tuufa dhiifama guddaa uummata gaafadhee warra nasiyaatiillee gamanumaan dhiifama akkanaa godhan. Harruu kiyyaa ati gaamma nama gaazexeessummaa gaafa nuti ijoollee gaafa nama qofoon kaatin nama hojjechaa ture dirree TV FM dirree keessa. Narra guddaa jechuu keetimi haa itti Lakkisa koo adeemsa haasawaa gartee moora na caalaa beektaa waa hundaa kan deemanii. Tole hayyee tuusaa. Abshir maara koon qabu wanti gartee ragaa ni qabdaa waggaatti churatti wanti san hin jiru akka waan jettuu fakkaatti amma meeree ragaaniin qabaa eegeette shaarru ragaa qaba garaa qabaachuu isiidhaa sanii faamilii isii qaamaa wal harkitee osoo hin tahini ragaan ati qabdu waraqaa mana akimaatiin deeggaramteedha moo shaarru moo nasiyaa osoo isiin hin ajjeefamin dura nasiyaa beeyta. Eewwaas ani ulfaa ilmaan lama garaa qabaachuu isiidha. Akka gaaritti akkaniin beeke warreen isaanii wajjin jiru qaama dhimmi ilaallatu isaanirraa sirritti ragaa qabatamaa qabaadheetii jechuudha. Kanaafuu kanaan mirkaneeffadhe. Keessattuu warri isaanii akka gaarii irra deddeebiseetillee naaf himee jira. Akkasitti ragaa san qabaachuu danda'e ulfa daa'imman lama akka qabdu jechuudha. Kanaafuu diinaa wal akkasiin naa hubadhu. Taate shaarroo kiyyayyee gaafii itti aanutti achi dabarra. Silaa kanaa wajjin wal qabatee gartee gaafiin ani si gaafachuudhaaf yaadeetu jira. Ammoo akkaataan gartee ati jira dubbattee fi akkaataan amma ati itti asirratti deebistee ulfa qabaachuu si ragaa ni qabdaa jettee turte amma immoo ani ragaa ni qabaan je'ee jettee garuu ammoo yoo ilmoo san garaa qabaachuu baatte silaa. Isiin mataa isiitti ajjeefamuu qabdi takka ammoo hayni isii argachuu. Akkamitti unkaan isii dhiisiiti abbaan fedheewu lubbuun nama takkaa bahuu hin qabdu yoomiyyuu taanaan. Aan hanga maayyiitti wareegama barbaachise isaan cinaa dhaabbadhee abbaa nasiyaa ziyaadiif ilma ta'uu akkaan hin qabu ammallee kun uummata oromootiif waadaan gale jechuudha. Hayyee waahuma kanaa wajjin wal qabatee waama jechaasii kanaa wajjin wal qabatee sooshaal miidiyaa kanarra guyyaa afuran dabran kana namoonni hedduun sagaleenis tiiktook laayivii irratti haasawaa turanii karaa feesbuukaatiinis barreessaa turanii shaarmaarkeen qaama warra nasiyaa ajjeeseeti isaanii wajjin jira gurbaan nasiyaa ajjeesee fi inni shanyii takkaa balbala takkaa ajaanii irra deddeebiinii hoggaa dubbatan dhagayaatiin ture viidiyoo illee ni jirti waan kana akkamitti fagootame. Wallaahi wabillaahi ani nama ajjeesee sin beeku ani qaama warra nasiyaati arraas borus qaama warra nasiyaati malee warra ajjeese kaan bilaas dheeqa hin beeku eenyu akka taanis hin beeku namni hin beeku warra nasiyaati arraas borus isaanii wajjin hin jira wallaahi wabillaahi. Okay, qaamni ajjeesan eenyuutti yaadda? Aboon qaama ajjeese qaama mootummaati kan akkan dhageeti. Qaama mootummaati redhawaati moo haa ajjeese qaama kamire? Qaama mootummaa naannoo Somaaliyaa akka ta'e haa dubbatamee jiraame kun. Okay. Saniifooti qaamota isa ajjeesan wajjin jechuun wajjin hojjetaa osoo hin tahin dhiiga qabaadha wanti nan jeemadhe. Dhiiga takkallee akkan hin qabu qaama warra nasihaa wajjin hin qabu. Diinaawwan arraas barus isaanii wajjin hin jira. Arraas barus. Thank you.
Gaafii teenyetti oofna. Atilleen guddiseen si galateeffadha. Yoo rabbi jee sagantaa bal'inaanis akka gaarii ni haasofne diinaa ol keenya. Taate akka jette viidiyoo irratti waan nuti keessaan dalagaa jirru quba qabdaa jaallee jettee ni turte. Eewwaas ijoollee keenyaa jira. Gaafii naafetu gaafii fitaaf. Gaafii fitaaf. Nuti warri laal bakka nuti jette sanii fi waan dalagaa jiru bakka san gaafii lama nuti warri jette sii fi eenyu wanti dalagaa jirtanoo maali? Eewwaas nuti hoggaan siin jiru ijoollee teenya tan artistoota wanni godhaadhaa jirru dhimma nasiyaa kanarratti bulchiinsi maal godhutti akka jiruu fi dhimma kana akka dafanii fixuu qaban keessattuu gizee hunda sooshaal miidiyaa irratti gizee agarru dhimmi kun xumuramee mirgi isaanii likkitti eegamee gaafiin isaan gaafatan likkitti gaafiin isaanii gaafii sirriiti gaafii kanaaf deebisaa gahee akka harkachuu qaban nuti puush godhu jirra hanga dandeenyutti mana abbaa gadaas dheegaa bulchiinsa biraas dhagaa godhu jirraa jechuudha. Waa'ee gartee amma dhiiga sii amma kaaste kanarratti mana abbaa gadaa dheeyinee isaa wajjin wal qunnamnee jirra jette yeroo meeqa mana abbaa gadaa dheeyite ati fakkeenyaaf akka mataa keetiitti eenyu fa'aa wajjin dheeyitanii bakka san ani namoota bakka san dhaqanii quba. Amma kana ragaa wajjin sii fidaa nama sanillee yaammadheetiin sii fidaa jechuudha miidiyaa irratti. Asumarratti hubachuun hin danda'amu. Waan ta'eef ijoollee jireete. Ayyee mana abbaa gadaa tanaan dura isaanumaa wajjinuu isaanuu fuudhee geesseen hin beeka itti aansee ammas obboleessa kiyya dursaa isaan fa'aa wajjin deemee dhaqeetiin jira. Deebi ammas saayibboota kiyya kaniin maqaa tuquu hin dandeenye isaanii wajjinis dhaqee mana abbaa gadaa wajjin bira dheenee akka inni. Nama tokko tokko ilaalama nama tokko tokko ani niin beekan ma ijoollee sanii naa himte viidiyoo illee ni jirti meel isaan keessaa mee nama tokko naa tuqe mee nama akka ragaatti. Fakkeenyaaf amma khaliifaa fudhachuu ni dandeessa. Khaliifaadhaa wajjin wanti mana abbaa gadaa dheeyitanii fi dhimma nasiyaa kana moo dhimma biraati amma dhimma biraa irratti illee gartee yeroon dheeyitanii jirti dhimma kana irratti dheeyitanii abbaa gadaatii wajjin waan haasofitanii jira sharmaa kee dhimma nasiyaa. Abbaa gadaa wajjin haasa'uudhaaf dhimma kana irratti abbaan gadaa hin turre garuu namoota achi wajjin jiranii jira abbootii gadaa wajjin haa jiran isaanii wajjin garuu haasofnee jirra. Abbaa gadaatii wajjin haasofne. Abbaan gadaa hin jiru nuun jaanii ture haa guyyaan hin dhaqu jechuudha. Eenyu faana warri bakka san turanii warra abbaa gadaatii gajjira keessaa? Maqaa isaaniin yaadadhu siimuun hin dandeenya guyyaa biraa. Okay ayyee. Tabiraa viidiyoo sana irratti wanti jette takka sabaa sablammii walitti hin buusinaadhaa jettee sabaa sablammii walitti hin buusinaa warri jetteeni namoota gartee waa'ee nasiyaa gaafatu warra achi sibira jirurraa kaasee hanga gubbaatti warra jiru jechuudha warra biyya keessaas biyya biraatis warra jiru guutuudha. Sabaa sablammii kan walitti buutu erga namni ajjeefame booda haqa isii gaafachuudha moo namoota isii ajjeefame. Okay, diinaa'uun laala asirratti sammuu tasgabbooyteen qalbii tasgabbooyteen yoo dhaggeeffannu taate sabaa sablammoota wali buusuun mirga gaafachuudhaaf mirga nam takkaa gaafachuudhaaf nama wajjeenee osoo hin taane tasgabbiidhaan akkumaan arreefuun tana dubbadheetti tasgabbiidhaan waan barbaachisu hundaa'u bulchiinsa keenya namoota qaama dhimmi ilaallatu gaafachuu ni dandeenya. Sabaa sablammoota walitti buusuun garuutu akkanatti gaarii miti jechuma an biyyi teenya dirreedhaan biyya jeequmsaa akka hin taane nagayaan akka wanni nuti nama bobbohee galu lubbuun nam takkaa akka waa takka hin taane nama jaalatu keessaa tokko waan hin ta'eef kanuma kan hin jee'uu barbaade. Gaafii kiyyallee ni fa'a shaarroo kiyyaa. Erga namni ajjeefame booda haqa namaa gaafachuutu saba walitti buusuudha moo nama magaalaa san keessa namaa ajjeesu? Namnummaa lubbuun namaatu takka bahuu hin qabdu namni amma gaafsan rakkina kana uume qaama mootummaati. Hanga dandeenyutti qaamni mootummaa keessa namoonni jiranis akka sabaa fi sablammoonni walitti hin buuneef isaanis gumaacha gama isaanii godhuu qaban hawaasni keenyaas akkasuma gumaacha godhuu qaban yaada jedhu yaadni kiyya gabaabdumatti san. Ayyee taate sabaa sablammoonni ammaan tana gaa haala amma jiru kanatti walitti ni bu'amoo walitti hin bu'ettee yaaddo wantiin kana si gaafadhee fi micoo san qaama biraatu ajjeese jettee qaamni ajjeesan hanqa ammaatti qoratamee ifan baanee baatii sadii keessa jirra haala amma jiru kanarree sabaa sablammoonni walitti hin bu'u yaaddoon takkaa sodaan ati gama kanaan qabdoo maali? Obboleessa kiyya diinaa ol. Gaafii mootummaa gaafachuu qabdu na gaafatte anama booda waa'ee artii na gaafadhu sa'ee bakiyya ani waan laali waanuma ati jettira dhaabbadheetiin siin jee sabaa sablammoota gaafii walitti hin buusinaa waan jette amma micoon ajjeefamtee micoo namni ajjeesee gartee biyyee jala buuse tana haqasii gaafachuun sabaa sablammoota walitti buusuudha shorti dhiyooke.
dhimma isii gaafachuun akkamiin wali buusuudha nutu gaafachuu jirra. Nutu gaafachuu jirra bar. Viidiyoo irratti kasattee bar viidiyoo irratti. Isaa waan biraati amma laal diinaawol waan ati hin beekne jira. An amma hawaasaaf kana dubbachuu hin barbaanne. Tanaafu an mirga isii gaafachuu yoomiyyuu taanaan nuti illee jee barreeffuun tana hanga dhumaatti wajjin jirraa isaanii wajjin. An abbaan asiyaatiif ilma har'arraa eegalee quba qabadha. Ilma waan barbaachisu hunda cinaa dhaabbadhee antaan duraas obboleettii isiidhaa rahmaa bilbila kannee fi bakka barbaachisu si wajjin hin deema. Hanga xumuraatti isinii wajjin tura hanga wanni dhimmi isii kun goola bonutti isinii wajjin jira jechuu kiyya isiirraa mirkaneeffachuu ni dandeessaa jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya akkasiin naa hubadhu. Ayyee shaarroo kiyyaanii gaaffii nasi gaafachaa jiru ammallee irra deebiitiin si ibsa. Waan ati viidiyoo irratti dubbattee fi yaada hawaasni kaasu qofaan si gaafachaa jiran gaaffii dhuunfaa kiyyaa waan na fakkaate takka keessan gooneen qaammaatti. Hanga xumuraatti keessaan godha jee yaadu. Meebii bakka takkatti bakka ifaatiin goonenitti qofa ittiin daddabalee tumaan si ibsee akka deebistus godha. Ayyee tabiraa yeroo gabaabaa booda oduu gammachiisaadhaan gabbahuu deemnaa dhimma nasee irratti. Miyuut taatee jirta. Irra bilbilame sorry. Irratti hin bilbilinaa jira keenya. Irratti bilbilamaa jira. Ayyee shaarroo deebitee? Tole diinaawol haasawaa gaafii gaafuma ammaree Hussein dhaabbadeetis gaafadhe oduu gammachiisaa dhiheenyatti dhaga'uudhaaf oduu gammachiisaa yoo rabbi jee bulchiinsi Dirree Dhawaa isaaniif waada galee jira. So baallama qabatee jira jechuudha. Baallama san keessatti waan gaariitu jira waan jedhu abdii guddaa waan hin qabuuf oduu gammachiisaan as baanaan jeemi gaafuma as baanee dhageessa diinaawol xiyyaamman tanaan akkamittiin dubbadha. Ayyee kuni oduu gammachiisaa dheetteen yaadda baallama qabuun gaafa micoon jalqabaa ajjeefamte. Baallama miti baallama irratti wanni godhamu deemuu baanaa bara. Let me finish. Gaabii haasoftu. Gaafa jalqaba gartee isiin ajjeefamte hooggantoonni hundi qaamaan maatii bira deemanii achitti dubbisanii turanii wanti gartee hojjetame kun nullee nu gaddisee jira. Torbaan takka moo lama qofa nuu kannaadhaa jaaniitiin biraa deemanii achiin booda guyyaatti aanullee dhimma san irratti baallamni biraa qabame kuni baallamni baallama sadaffaadha jechuudha akka faamiliin nasiyaa himtutti. Baallamni kun oduu gammachiisaadha jettee yaadda shaarmaarkii. An baallamni sirra bilbilamee jira. Ittiin bilbilina dhiisaa jira kan ittiin bilbilina. Ittiin bilbilina dhiisaa ani waan hin gaafadhu hoggaan fixadhe booda akkas carraallee isiniif ilaalla. dhiifama dhimma fardii waan ta'eef kunis kan inni haasoo jirus farduma sila firraa cufu malee waan hin ta'u beete dhiifama bilisa xiyya. Nama kumaa. Oduu gammachiisaa baallaman baanu ani baallamni oduu gammachiisaa miti. Laal diinaawol dubbiin dubbii siyaasaati beektaa wanni guddaan namni har'aan tana rakkoo guddaa kan uume liyyuu hailii naannoo Somaaleeti. Liyyuu hailii naannoo Somaalee immoo kan gaafachuu danda'u federaala akkasumas deebiiti akka hubannoo qabnutti bulchiinsi Dirree Dhawaa immoo yoo federaalii hin gaafanneef seeraaf dhiyeessee bifa saniin kan ittiin deemu jechuudha. Tanaaf kuni dhimma siyaasaati diinaawol xiyya. Ani oduu gammachiisaa kan hin jee waan gaariitu as deemaa jechumaa fi beektaa waan gaarii bilbila hoggaa asirratti bilbilame numa cufi rakkoon qabu numa cufi. Ammoo nu bakka amma cufu eegalee sin jira. Hanuma asiin silaalaa jiruu beektaa achii sirratti dawwala namni kan jechuun akka itti yaadu siif hin galtu silaa hanqaa ta'e obsu qaba ammaa yoo jalaa kaas ta'e asirraa baataati wayii si himuu barbaada akkasii namaa himaaree namni asirraa si baasee namaa sila geeffachaa jira waan taateef cufi irratti bakka tanatti laa shaarroo kiyyaa. Akkaataan yeroo sanatti dubbachaa turteetu jira laalamma viidiyootu jira atillee inni beektaa. Amma diinaawol yaa obboleessa kiyya waan takkaan siimaa miti waan takkaan siimaa miti. Wanni ammaan kan nuti asirra dhaabbannee haasa'u jirru maali? Dongora guyyaa sanii irratti ani mootummaatii miti mootummaatii miti. Wanni ati beekuu qabdu an hawaasaati akkasuma akkasii miti. Waan dheengadda uumame san uummata Oromoo dhiifamaan gaafachuu barbaada. Akkaataan ani itti dubbadhe dogongora
jecha safuun dubbadhe jechi safuun sun hundinuu allafat dubbadhe hin beeku tanaafuu rabbi jecha uummanni oromoo dhiifama naaf haa godhu kana gaafiin tiyya bakka waniin jechuu barbaade waniin an miidiyaa irra dubbachuu barbaadu diinaawol kanuma qofa jechuudha gaafi biraa mootummaa gaafata diinaawol Lakki diinaawol kana booda mootummaa gaafadhu an uummata oromoo dhiifamaan gaafadhu haasa'u makee qofarra dhaabbaddeetti malee hanqa ammaa bar haasoo kiyya dhaabbattee haasoonni kiyya gaafsa likkitti hin dubbanne dogongoraan jee miti dhiifama naa godhaa uummata kiyya haasawni keessan gaamma shaaroo kiyyoo dogongora ta'e namni danuun si dhageeffatu kun dhiifama hoggaa nama gaafattu yaada keessan kiliir gooteeti dhiifama nama gaafatta malee yaada kee osoo kiliir hin godhin dhiifama namni siif godhulleen waan jiru natti hin fakkaatu qayyatte yaada kiyya bar kiliir godhee bar diinaawol yaada kiyya kiliir godhee bar obboleessa kiyya maal jeetiin godhe ani waniin hin dubbachuu barbaade achirratti odeeffannoo gahaa qabaannee haa dubbannu waan jiruuf anuti odeeffannoo qabnaa sanumaan jechuu barbaade akkaataan itti ibse immoo dogongora ture tanaafuu uummanni oromootis faamiliin nasiyaatis hundi isaanii rabbiif jecha dhiifama naaf haa godhan an ilma isaaniiti tanaafuu balleesseetiin jira rabbiif jecha ammas irra deebi'ee dhiifama ani isaaniin jaa atillee obboleessa kiyya kanarra xiqqaa dhiifama ani tagama kiyyaa gartee waan hawaasni qabuun qaba yoo hawaasni keenya dhiifama sii godhe anillee dhiifama sumaafiin godha wanti addaa hamtuun anaasiitu jirtu hin jirtu waanuma hawaasni dhagee ammallee waanuma guyyisan teerraayin si gaafachaa jira malee waan san duuba jiru takkallee si gaafachaa hin jiru shaarroo kiyyaa ammoo hawaasa keenya nama 700 kazzara taa'ee si dhageeffatu kana gartee suuta tasgabbiidhaan waan namni alaa bilbilaan si bilbilee siin joofe kana dhiistee gama siyaasaa keessallee seenuu baattee anillee gaafii siyaasaa sin gaafadhu otillee gaafii siyaasaa keessan seenin waan ammoo hawaasni kun sirraa fadhu waan inaan si gaafadhu abdilee takka ifa godhaaf yoo deemte namni kun si hubata nama 700 si ilaalaa jira waan taateef shaarroo akkasitti waan hubatte bareedaadha. Ayyee tawaa'ee oduu gammachiisaadha. Wanti ati addatti beektu hin jiru garuu akka irratti hojjetamaa jiru akka beellamni jiru quba qabda. Wanti addaa wanti ani hin beekne taate beektu jira san keessa jechuudha. Ta'in hin beeku hin jiru waan gaariin akka jiru nu dhagee. Wanni san maal naan jeen ammas. Taate isirraa dhaabee siin hin jiru taate shaarroo. Dheengadda micoodhaa wajjin hoggaa soitu achirratti jechuudha. Waa darbattee turte wanta darbatte san nama hedduu biratti mufii uumtee turte arraba biraan baanu nan lakkaa'u jira osoo wanti maaliif gaddeebimanni afi aanin sirreessaa maachiin godhaaf walakkaloo maachiin titti hottu deebiboo ayyee dantee jira nara lakkaa'ee dhiifama. Micoo achirratti hoggaa waa lafaan daddeeffattan gabaree badawe. Jecha bareedaa miti jecha gaarii miti kan inni jechi sanis safuudha balleessi sanis obboleessa kiyya dhiifama. Gabaree badawe hoggaa jettuun achirratti hawaasni keenya nuti hundi gabareedha hawaasa bal'aa haadha abbaa keenya sharmaarkeen akkamitti itti qoosa akkamitti hojii isaanii jireenya isaanii arraba godhee akkamitti arrabsichaa turanii gabareen arraba sharmaarkee. Wallaahi arrabaa miti. balleesseetiin jira obboleessa kiyya diinaawol uummanni yeroo kanarratti dhiifama akkanaa godhu boo silaa garaan ittiin jabaatanii dhiifamaan jaan. Laate ayyata biraati tanuma tanaa wajjin wal fakkaattu waan lamaatu jira gartee waliin jireenya hawaasa keenya magaalaa Dirreedawaa keessattuu shabaabbota dargaggoota jidduu jechoota lamaa jira. Jecha san atillee gartee akka dargaggeessa magaalaa sanii kadhalataa tokkotti walumaa keessa jirtanii jecha waxanii fi maxxee jeetu jira. Jechi sanii waxanii kajuu kun maalirraa ka'ee maxxee kajuu kun maalirraa ka'ee shaarroo kuyyaati gaa sirri keessa beeyta ifiifillee bulchitoota keessa. Kuni maal seete kunilleen wanni akkanaa kun yoo rabbi jee nisirraa wajeeti yaada waxanii gisee jaan ijoollee achi keessa dhalattee jechuudha. Maxxee jechuun dhufee jaama akkas jaaniiti kana haasawan beeyte. Tanaafuu nuti gaa warri Dirreedawaadha. Dirreedawaa keessa dhalate. Ammaatis ijoolluma Dirreedawaatii miti. Dirreedawaa keessa dhalatte.